baroota galchumallee sannagaa biyya afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuuf jirtan wadarmaan duratti hojjennee deebinee isanitti himna keessaa haqi tokko sunin isaa qophii boqonnaa lamaaniiti bitootes 14 fi 15 nama qopheesse gara namoo san deebisu. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin affeera. Gara qophiilee keenyaatti ceena. Filannoo baatee hagayya dhufuu guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef ka boordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallanneetu gabaase. Dooktar Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaataa gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan. ቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ተአማኒነት ያለው ፍትሃዊ በሆነ የመወዳደሪያ ሜዳ ላይ የሚከናወን filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha. Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon ittaanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun deemokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uu fi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongiresii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'aa gamtaa madirakii fi kaafaa'oo akka ta'an Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanii jiru. Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru. Hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuusaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaa fi amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana ammoo eessayyuu deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra. Akka fakkeenyaatti Dooktar Mararaan dhiyeenya kana rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan. Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa arrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nu fila jennee nu dhiisii sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba arrabsu. Dabballeen egaa buddeenaas haa ta'u. Xaxaaruma oltii waanuma isaa xaxan malee tokkonadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaanidhaa wanti saba keenya arrabsuuf hin jirru bas. Balbala cufatanii dhokachuurraa walgahii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu hin danda'amu. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walgahii goona jennaani lakki walgahii keenya sabaruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduuna malee isinitti kenninu jedhani. Warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achi warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu. Booda immoo poolisiin bahee walgahii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessuutti deemee boordii filannoottis iyyata galchineerraa. Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru. Nama gara 70 nu jala hidhamuusaa dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gindii jiruufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Naqamtees yeroo baay'eedhaaf bakka waan keenya hidhaa ture.
Wallaggaa Arfanii qabatee Gujii Booranaa gara zoonii 2-3 qabatee garri zoonii 7 gubbaatti akka barbaannetti socho'aa jiru. Rakkoon itti fufe malee ni qabne jechuudha. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis waajjira banachuu aanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaata ture. Deemee garuu ji'a tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka waajjira bannee eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha. Haala qabatamaa jaarmiyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan innaa dubbatan. Fakkeenyaaf magara ji'a tokkotti dhiyaataa jira gara baakoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deeman. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirrii akka hin taane illee iyyannaa galfanneerra gara ba'a shawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru. Namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegaluudhaatti deebi'ame. Dhiyoo kanas Baaleerraati. Akkasuma liistii bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutamee mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee fidaawatu jiranis waa'ee baatuu irratti namooti hidhamaniiru. Baddalleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera. Himannaa KFO'f ABO'n dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu. Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan uguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangesseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroorra deemanii addaraashaa miti istaadiyeemitti geggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutis walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin diqaalaa jedhu kaaniin gumabaas jedhu bakka tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jedhee namallee nafassinaadhanii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beeknu bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna. Ka Jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya fakkiisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumanidha. Asiin dura Jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii kaa'aa turanii keessattuu Dooktor Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufinaa dura haga kana rikognaayiz gootanii kan jedhu kana uummatatu gaafii kaase. Wanni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiyeessa namatti taati jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafataniitu immoo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo ofii uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha. Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e? Ka Walisoo fi Adaamaan beeku moosu probably Walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf Walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii. Bilbilee gaafa ni jiran sagantaan kun isin bira gahee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ofumaa deebi'anii immoo ammas maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala Walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ofuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhooganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii kushaalii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasni gahee fi qabatamaatti kana ka jedhu wanti nu arginu hin jiru.
yoo dhorguu barbaanne ciroo irratti hin dhorgamu ture, Dirdaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane uummataan isaatu gurgura waan ta'eef kana utoo sirreeffatanii gaarii ta'a. Iyyannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffataniitti deebina. Akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a? Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha biraallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatii mirgisaati. Sababa kanaan namni hidhamuu, namni doorsifamuu tokkollee akka hin jirre asumaan jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan, ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama biyya awwaalaatiin jira. As keessatti warra akka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin taa'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani ka jala sarareetiin hin wiisatan. Fakkeenyaaf Baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise? Ani ka Baakkoon beeku Shawaa Bahaa Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa humna san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti. Jenni numaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati. Dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana bulka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo barachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takka illee jiru kana jala sarareetitti. Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif? Akka beekuun namoonni kunniin mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa san qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatinii fi sababa maal dhiyaachuu dhabe kan jedhu sanii yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a. Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmeyoonni galfanne jedhan kan argateera dura teessuu kataan adda burtukaan miidhagsaa akka jedhu. ቤተሰቦች እንግዲህ በእኛም በኩል ቀርበውልናል ከመነሻውም iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru. Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatan itti himaa. Namni qufa yookaan axxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokkorraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan axxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laayidaan sinitti dhagahame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin axxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaan fi funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruurraa dhaabuu dandeessu. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si rafeera.
kun sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Itoophiyaatti yeroo manneen banamanii hidhamtoonni heddumminaan gallakkisamuu eegalan hidhamaan siyaasaa Kaffaaloo Tafarraa miilawwan isaa lamaan irraa muramuurraa kan ka'e barcuma konkolaatuun dhiibamaa gad ba'e. Kan kun ta'e waggaa 2 guutuudhaaf baatiilee xiqqoo ta'afa. Obbo Kaffaaloon yeroo ammaa aadde Lillii Lalisaa ka jedhamtu riyaa jaallatu waliin gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabee jira. Mucaa dhiiraa tokko soratanii jiru. Tsaayidaam Xomona Obbo Kaffaaloo Tafarraa deemuudhaan dubbistee gabaasaa nuuf ergite qabdi. Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffaaloon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e dhiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaarraa eegalee Kaffaaloon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12f mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa miilla isaa lamaanis itti dhabeeraa jira. Haa ta'uutii har'a Kaffaaloon seeraa jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffaaloon aadde Ilillii Lalisaa waliin bultii jaarrateera. Aadde Ilillii Lalisaa waliin Kaffaaloon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenya. Gaaffin ana biraatii ka'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuudha. Nama Oromummaa keessa turee fi nama Oromoo ta'ee jiraate nama boora Oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu. Ulaagaalee kiyya ture. Ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabana nama na hubatuu fi nama yeroo tatteetti chaalenjii nama go'a laayifiin kiyya. Sanallee tilmaama keessa gashuu ture. Darbee immoo eeyyama waaqayyoo ta'e yoo jiraannee mucaa godhannee mucaan kiyya Oromoo taate akka guddattu barbaada. Kanaaf haati immoo gahee guddaa qabdi. Wantoota kana tilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhuu argan murteesse nama na gargaaru argan murteesse. Ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tolee akkas jechuudha. Jireenya keessa gaggeessanii akkuma yaadetti argattee? Akkuma yaadettiin argadhe. Akka yaadettiin argadhe baay'ee tasgabbooftuudha isheen. Anarra baay'ee tasgabbooftuudha. Tasgabbii qabdi. Hangan eeguu olitti ta'e innumaaniyyuu ilaalcha gaarii naaf qabdi. Qaawwa kiyya hedduu naa duuchite jechuudha. Kaffaaloon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbatee garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenyi mucayyoo akka hin burjaajjoofneef heerumittiin jedhe jechuun jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata. Bor waliin jiraannaati wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii wal barree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessattuu hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessa hin turre sirma jechuudha. Innumaan iyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan ture jiraachuun barbaada. Siyaasa keessaan sun jiraadhu haadha manaa fudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaadni kiyya akka hiramuun barbaadun ture. Haa ta'uuti garuu yeroo baane sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baane yerootti mana hidhaatii baana jennee tilmaamnee ittisituun tilmaamiin baane mana hidhaatti. Akkasumattiin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnurraa nu jijjiiree jira waan hundumaafu akkas ture jechuudha kan. Kaffaaloon waggaa 12f erga dararama hedduurra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii jaarrachuuf murteessuus ibseera. Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaati bahee of danda'ee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroozijerii eegeen deemnee akka maatii eeyyamsiisnee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha achi booda. Cidha aadaa Oromoo keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa bakka ani itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture jechuun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dookumentarii isaa tuna jedhee baay'ee natti tola ture. Sana gochuu hin dandeenye sana waan lamatu na daangesse tokko humna lammaffaa yeroon isin haalaachuu dide humna isaas hin qabu. Haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandi poostiin labsame. Akka carraa ta'e bakka koomaandi poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turani. Sababoota kana walitti hidhamee utuu cidhaan godhatiin hafe. Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu Kaffaaloo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette. Akkaataan isaa jirutti wal bare gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettii isaa ture ilaalcha isaa deemetanii achumaan wal barre isa dubbisuu deeme jechuudha. Ani hojiin koo dabbalummaa ture dabballee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarre jechuudha. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebinee akka wal arginu abdiin hin qabu. Midhaamees hin ba'a
kan deeman. Baay'een gammadaa isaa wajjin jiraadhee bultii ijaarradhee dhala godhachuu koo baay'ee gammachuu natti dhagahama. Obbo Kaffiyaaloof aadde Idilliin erga bultii ijaarrataniin as ilma tokkos godhataniiru. Marroo jechuunis maqaa baasaniiruuf namni nama kan jedhamu yoo waliif yaade qaawwa waliif duuchuu danda'eera. Kun ammoo bultiin waliin jiraachuuf murteessaadha jetteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Dambidoodoo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaa fi Itoophiyaatti wanna gaggaarii hojjetaniin moggaafamu Yuunivarsiitiin Dambidoodoo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhalootaan yaadatamaa jiraatu gochuuf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaanii moggaasuu dubbatu Daayiriktarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsiitii Dambidoodoo Piroofeesarri Gargaaraan Tamasgeen Alamuu Naakoor Markaatu gabaase. Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee otoo barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisuun otoo hin eegaliin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii irratti gochuudhaan akka yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamanii utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa bahatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii hin beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota bahatan kilaasruumii daayiniing ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormiitarii ofiisii bulchiinsa administreeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii. Gamoowwan yuunivarsiitii Dambidoodoo keessatti argaman maqaa eenyuun moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan jedhu. Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun mirga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaaf kanneen akka baarootumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa turedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa turedha. Darbees akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jala uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa turedha. Inni biraan Oliiqaa Diingil Bookaa kan yookaan goota Baddasayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa nafxanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee warroota biraan Bakar Waariinis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota nafxanyaa ofirratti fuudhan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa turedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Sapaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin pooyit fi barsiisaa amantii nama turedha. Hundi caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphatedha. Kan biraa Onesimoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu macaafa qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Asteer Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesimoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama macaafa qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Hayilee Fiidaa namni kun nama siyaasas haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Tole isaanirra atileetii Sargeen jira. Atileetiin Biraanii Adareen moggaafamee bakki bashannana barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaafidha kallattii garaagaraadhaan namoota kana bifa garaagaraadhaan hadursiniyyuu malee doormiitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa boroftaanis waan ijaaramutti fi karoorri bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasni maqaa
kana kan har'a jalqabee boor dhaabbata osoo hin taane kan itti fufu kan irra immoo darbee giddu gala dhaabuudhaan seentarii garaagaraa yookiin seentarii cimaa tokko maqaama nama tokkoonis ta'uu danda'a. Kan gootota Oromoo kan itti yaadachuu dandeenyu giddu galli akkasii gara fuulduraatti akka dhaabbachuudhaa fi yuunivarsiitiin Kaayyoo keessatti galfatee waan jirudha. Piroofeesar Gargaaraa Tamasgeen Alawuu Daayirektara Quunnamtii Hawaasaa Yuunivarsiitii Dambidolloo ibsa dhimma gamoowwanii Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti argamanii irratti naaf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa guddisanii isin galateeffadha. Isinis guddaa ulfaadha. Ayyalam wanni har'aa qopheessin tanuma nama waliin galateeffannaas qophii ittaan wal agarra dhagaan nu bula jedhu soraadha. Has come to you from the Voice of America, Washington.